Tole, dhiifama isin gaafachaa bakkumaan itti dhaaberraa haa jalqabu. Rog-sadee isa kanarra jirra. Egaa asitti danaa bakka kanaa, roga bakka tanaa, egaa roga asii kana 5 arganne, inni asiitillee 5 ta'a jechuudha. Kana booddee asiin 5 ida'uu naannawaa barbaannaa. 5 ida'uu 5 ida'uu miilli inni asiin jiru kun, miilli inni bakka tanaan jiru lama ta'a. Miilli bakka tanaan jiru kun lama ta'a. Lama ida'uu inni gara jalaa kun ammoo 5 ida'uu 5 ida'uu ammallee inni bakka kanaan jirus asiin 5 itti aane lama ida'uu asiinis jechuudha. Hangi xiqqishoon asiin achi hafe kun yoo lakkoofne asiinillee hangi xiqqishoon moggaa tanaan achi hafe kun duwwaa tuqaa 5 duwwaa tuqaa 5 ida'uu duwwaa tuqaa 5 jechuun takka taha. Zeen kana hundaa yeroo waliin 5 ida'uu 5 10 ida'uu lama 12 ida'uu 5 17 ida'uu lama 19 ida'uu takka wal qixani taha 20 saantimeetira jechuudha. Naannawaan rog-sadee kanaa 20 saantimeetira ta'a jechuudha. 20 saantimeetira egaa harkannee tole. Okay. 20 saantimeetira argannee jirra. Amma immoo kan barbaannu bal'ina barbaanna. Bal'inni asirrattis bal'inni rog-sadee kana danaa kanaaf bal'ina yoo barbaanne bal'ina rog-sadee kophaa barbaanneeti deebinee bal'ina reektaangilii kophaa barbaanna. Bal'inni rog-sadee wal qixani tahaa takka irra lammaffaa 6 baay'isuu 4ti. Ida'uu bal'inni reektaangilii ammoo bal'inni reektaangilii 5 baay'isuu 2ti. Kun asii 6 baay'isuu 4 jechuun 24 24 lamaaf hogguu hir'uu 12 ta'a. Ida'uu 5 baay'isuu 2 jechuun ammoo 10 12 ida'uu 10 wal qixa ni taha 22 saantimeetir iskuweerii ta'a jechuudha bal'inni danaa kanaa. Asirratti naannawaatti yoon isiniif deebi'e naannawaan isaa akkaataa nutti argachuu dandeenyu sararri asiin akkana dheeratu kun 6 jechuudha. 6 dheerata. Inni gara jalaa kun ammoo 5 dheerata jechuudha. 5 dheerata. Kanaaf jechuudha inni 5 dheeratu kun 6 dheeratee akka kanaatti 6 dheerachuudhaaf wanti isa hanqate takkaatu isa hanqate. Kanaaf jechuudha bakka kanattis duwwaa tuqaa 5 dabalata jechuudha. Asirraanis duwwaa tuqaa 5 dabalata. Maaliif 6 ta'uudhaaf? Kanaaf gaafa naannawaa walitti yeroo idaanu jechuudha 5 isa jalaa kana yoo fudhanne isa asiin ol deemu kana 2 fuullee walitti kana hojii wal qixa waan ta'eef 2 fudhanne isa bakka xiqqishoo tanallee duwwaa tuqaa 5 yoo fudhanne inni gara gubbaa lameen 5 waan ta'eef 5 ida'uu 5 10 yoo jenne akkasuma inni asiin bakki xiqqishoon tun ammallee duwwaa tuqaa 5 jennee ida'uu inni asiin jiru 2 jennee akka kanatti yeroo ol idaanu 5 ida'uu 2 7 duwwaa tuqaa 5 ida'uu duwwaa tuqaa 5 isa kanaa takka taha. 7 ida'uu takka 8 ida'uu 10 18 ida'uu 2 wal qixani taha 20 saantimeetira jechuudha. Naannawaan akka kanatti harkan akka qaceellotti akka isiniif galuuf jedheeti kaniin irra deebi'e.
Inni itti aanu faarra isa jiru kanaafis naannawaa barbaanna. Jalqabatti naannawaa barbaanna. Tole naannawaan isa kanaatis naannawaan isa kanaa inni gubbaarra jiru 15 ida'uu irraan gadiin kun 10 akkasumallee asiin kan jirullee 10 ida'uu asiin jala kanaanis 10 ida'uu cinaarra kan ol garagale kun 5 ida'uu ammallee asiin ka gaddeebi'e kanaas ni fudhanna 3 ida'uu hanga xiqqoo jalaa kanaas meetira takka santimeetira ni fudhanna. Kana hundaa walitti daana 15 ida'uu 10 25 ida'uu 10 35 ida'uu 10 45 ida'uu 5 50 ida'uu 3 53 ida'uu takka 54 ta'a saantimeetira. Maaltu naannawaa yookiin paaraameetirii jechuudha. Itti aanee kan barbaannu bal'ina barbaanna. Egaa bal'ina yeroo barbaannus baay'ee salphaadha jechuudha. Bal'ina yeroo barbaannu bal'ina danaa rog-sadee qabu kana beekuu qabna. Danaa rog-sadee kana bal'ina isaa beekuudhaaf bakka addaan citte tana akka nama guutuu godheetitti guutuu goonee barbaaduu qabna jechuudha. Yeroo kana inni gubbaa jiru kun 15 yeroo ta'utti inni jalaa kunis asii hanga asitti 15. Garuu kana keessaa kan nu mul'atu takkaa fi 10tu nu mul'ata 10 takka. Garuu 15 guutuuf meeqa irra ta'e 4. Kanaafuu bakki muraasni meeqa 4 ta'a jechuudha. 4 kun karaa biraa hundee maaliiti? Hundee danaa rog-sadee fakkaatu kanaati. Hundeen isaa 4 ta'e hojjaan isaa 3 yoo ta'e bal'ina isa kana barbaanna. Takka irra lammaffaa 3 baay'isuu 4 baay'isuu 4 12 ta'a 12 lamaaf gisee hir'uu 6 ta'a jechuudha. 6 jechuun bal'ina rog-sadee isa kanaati. Bal'ina rog-sadee kanaa barbaannee jechuun bal'ina rog-sadee kanaa 6 saantimeetira iskuweerii gargannee danaa guutummaa roga afree reektaangilii kanarraa guutummaa roga afree kanaaf bal'ina barbaanna. Bal'ina isaatis yeroo barbaannu 15 baay'isuu dheerina baay'isuu dalgee jechuudha. 15 baay'isuu 10 ta'a 150 ta'a jechuudha. 150 saantimeetira iskuweeriin bal'ina maaliiti? Bal'ina reektaangilichaati. Sanirraa bal'ina rog-sadee asitti argannee kana meeqa arganne 6 saantimeetira iskuweerii kana irraa hir'ifna. Kanaaf 150 irraa 6 gaafa hir'ifne maal ta'a? 144 saantimeetira iskuweerii ta'a jechuudha. Bal'inni yookiin eeriyaan danaa jidduudhaan akka muraa qabu kanaa jechuudha. Inni itti aanu gaarra isa jiru. Tole egaa gaarra inni jiru kunis asirratti danaa lamaatu jira. Asitti yoo akka nama addaan muruu goone danaa rog-sadeedhaa fi danaa roga afree reektaangiliitu jira. Mee danaa kanaaf jechuudha dura akka rog-sadeetti haa fudhannu. Akka rog-sadeetti yoo fudhanne guutummaan inni sarara gidduu gaddeemu kun 16 guutummaa isaati. Garuu inni asiin ol deemu qoftiin 4. 16 irraa yoo 4 fuune 12 argannaa. 12 jechuun sarara kanaa olitti 12 jechuudha. 12 seentimeetira ta'a. Egaa asii olitti 12 inni gataafu garuu 4 jechuudha. 4 maaliif isarraa argannaa? Isa moggaarra jiru kanarraa arganna. Egaa asiin 4 eegatee inni asiin ol hafe kun ammoo inni gara oliitti ol hafe inni gara oliitti al hafe 12 jennee 12 baay'isuu
Egaa 12 kanaas yoonii fi addaan kan baafnu ta'e 12 kana yoo addaan kan baafnu ta'e asiin 12 akka hojjaa rog-sadeeti jechuudha. Akka hojjaa yookiin oolee rog-sadeeti. Asiin jalli isaa kun garuu 10 akkanatti 10 jechuun inni asiin jiru kun 10 waan ta'eef 10 ta'a jechuudha. Amma 10 bakka lamatti yoo hirree 5 ta'a inni tokko asii as 5 bakki kunis 5 ta'a jechuudha. 5 iskeerii ida'uu inni ol hafu 12 jennee 12 iskeerii wal qixa roga bakka tanaa caa iskeerii yoo jenne 12 iskeerii fi 5 iskeeriin 12 iskeeriin 144 ta'a. 5 iskeeriin 25 ta'a. 25 ida'uu 144 169 ta'a caa iskeerii gamalachuu iskeer ruut goona yookiin raadikaala jala galchina 169 13 ta'ee ba'a. Caanis iskeer ruutii jalaa caa ta'ee ba'a. Kanaafuu bakka caa jenne kana argannee jirraa jechuudha. Bakka caa jenne kana yeroo sarara akkana sararretti kana 13 argannee asiin illee meeqa ta'a 13 ta'a. Asiin ammoo 4 kennamee jira. Jalli isaa 10 kennamee jira. Bakki kunilleen 4 ta'a jechuudha. Amma naannawaa argachuudhaaf 13 ida'uu 13 ida'uu 4 ida'uu 10 ida'uu 4 jenna 13 ida'uu 13 26 ida'uu 4 30 30 ida'uu 14 40 fi 4 ta'a jechuudha. 30 ida'uu 14 40 fi 4 saantimeetira ta'a. Maali kun gaamma naannawaadha jechuudha. Naannawaa danaa isa kanaaf naannawaan isaa 40 fi 4 ta'a jechuudha. 44 ta'a jenne naannawaan keenya 40 fi 4 saantimeetira eegatee amma kan nuti barbaannu maaltu hafee bal'ina barbaanna. Bal'ina kana barbaaduudhaafis bal'ina rog-sadeedhaa kophaatti asii olii barbaanna. Bal'ina reektaangilii kophaa barbaanna. Bal'inni rog-sadeedhaa akkam ta'a takka irra lammaffaa 10 baay'isuu 12ti. Hojjaan isaa 12 waan ta'eef rog-sadicha 10 baay'isuu 12 wal qixa ni ta'a. 120 gaafa lamaaf hirru 120 gaafa lamaaf hiramu wal qixa 60 saantimeetir iskeeriidha. 60 saantimeetir iskeeriin kun maaliiti? Kan danaa rog-sadee qabu gara olii kanaati. Danaa inni gara gadii immoo bifa reektaangilii qaba waan ta'eef asiin 10 asiin 4 waan ta'eef dheerinni 10 dalgeensaa 4 waan ta'eef 10 baay'isuu 4 40 saantimeetir iskeerii ta'a jechuudha. Kanaaf gaamma bal'inni isaa yookiin eeriyaan 60 ida'uu 40 dhibba takka saantimeetir iskeerii ta'a jechuudha. Dhibba takka saantimeetir iskeerii ta'a. Inni itti aanu danaa haarra jiru kana danaa isa haarra jiru kanaafis naannawaa isaa yoo barbaannu danaa bifa rog-sadee qabu kana fayyadamnee bakka sarara lamaan murame kana isa asitti argamu kana argachuu qabna. Kana jechuun rog-sadee kana rog-sadee danaa akkanaa qabu kana gaafa ol garagalchinee keenyu jechuudha. Akka hundeetti 3 akka hojjaatti 4 yoo fudhanne tiyoramii paayitaagoraas fayyadamne 4 iskeerii ida'uu 3 iskeerii wal qixa
caa iskeerii yoo jenne 16 ida'uu 9 walqixa ni ta'a 25 walqixa caa iskeeriidha. Gama lachuu iskeer ruut yoo goone caan walqixa ni ta'a 5 jechuudha. Asirratti amma 5 bakki nuti arganne kun bakka kanatti 5 arganne jechuudha. 5 arganne jechuun amma naannawaa kana danaa kanaatiif barbaaduudhaaf bakki kun ammoo 4 fuullee isaa 4tu jira waan ta'eef 8 garri jalaasaa 8 8 irraa kaanee yoo fudhanne tole amma naannawaa isaa yeroo barbaannutti naannawaa danaa kanaa yeroo barbaannutti asirraa kaanee 8 ida'uu asiin 5 arganne jennee 5 ida'uu 4ti. Akkasuma 4 fuullee isaa 4tu jira waan ta'eef 4 jenna ida'uu 2ti. Ammallee ida'uu 4 ida'uu 3 ida'uu 4 jennaa jechuudha. Egaa kana yeroo ol idaanu 8 ida'uu 3 8 ida'uu 5 13 3 ida'uu 4 17 ida'uu 2 19 ida'uu 4 23 ida'uu 23 ida'uu 3 23 ida'uu 3 26 ida'uu 4 26 ida'uu 4 jechuun 30 ta'a. Kana jechuun naannawaan isaa 30 saantimeetira ta'a jechuudha. 30 saantimeetira ta'a jechuudha. Asirratti bakki kun 5 jennee asiin jallisaa 8 gubbaan 2 moggaan tun 4 amma barbaanne naannawaan isaa akka itti barbaannu danaan bakka tanaan jiru kun asirratti rog-sadeen kun akka nuti bakka sarara lamaan murame kana beeynuuf nuuf kenname malee asiin akka naannawne kana hin fudhannu naannawaa yeroo barbaannutti jechuudha. Kanaaf fudhachuun hin barbaachisu. Kanaaf isuma jiru walitti gaafa idaanu 8 ida'uu asiin 5 arganne ida'uu 2 ida'uu 4 isa fuuldura jiru kanaa fi 4 isa asiin jiru gaafa wal idaanu 8 ida'uu asiinis 5 arganne kan yeroo wal idaanu gaa amma asii kun 8 ida'uu 5 13 ida'uu 2 15 ida'uu 8 5 ida'uu 8 23 ida'uu 5 28 saantimeetira ta'a jechuudha. Naannawaan 30 osoo hin taane 28 saantimeetira ta'a. Bal'inatti yoo dhufnu ammallee bal'inni danaa kanaa dhaan bakka bu'a. Bal'inni danaa kanaatis addaan baafna akka tiraapizeemiitii fi tiraapizeemii kanaan yoo jenne isa gara gubbaa immoo akka danaa reektaangilii tokkootitti fudhannaa jechuudha. Akka danaa reektaangilii tokkootti yoo fudhanne akka danaa reektaangiliitti fudhanna jenne isa gara gubbaati. Isa tiraapizeemii kanaaf akka olee isaatti ammoo bakki kun 4 jalli isaa immoo 8. Tole bal'ina tiraapizeemii hogguu barbaannu gaama hundeen garri gubbaa kun ammoo 2 takka irra lammaffaa bal'inni tiraapizeemii hundee takkaffaa ida'uu hundee isa lammaffaa baay'isuu hojjaati. Takka irra lammaffaa hundeen inni tokkoffaa gara gubbaa 2 ida'uu hundee inni gara jalaa 8 hojjaan isaa immoo yookiin dheerinni 4 jechuudha. 2 ida'uu 8 10
10 baay'isuu 4 baay'isuu 4 jechuun 42 gaafa hirru 40 hiruu 2 wal qixanii ta'a 20 saantimeetira iskuweerii. Kun bal'ina tiraapizeemii qofaa jechuudha. Danaa tiraapizeemii. Deebinee bal'ina danaa isaa bifa reektaangilii qabu kana yoo barbaanne garri jalaa kun 2 garri jalaa isaa 2 asirraan garri cinaachaa kun isaa 4 waan ta'eef 2 baay'isuu 4 yoo jenne 8 ta'a jechuu. Bal'inni bifa reektaangilii danaa bifa reektaangilii qabu kana 8 saantimeetira iskuweerii ta'a. Amma egaa kan bifa tiraapizeemii qabu 20 saantimeetira iskuweerii jennee ida'uu danaa lameen yeroo walitti idaanu isa danaa bifa reektaangilii qabu 8 saantimeetira iskuweerii isa jennee yeroo walitti idaanu lameen isaa 20 fi 8 saantimeetira iskuweerii ta'a jechuudha. Kanaaf danaa kanarratti bal'inni isaa 28 saantimeetira iskuweerii ta'a jechuudha. Kanaaf naannawaan isaatis naannawaanis 20 fi 8 saantimeetira akkasuma bal'inni isaatillee 20 fi 8 saantimeetira iskuweerii ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaafii lammaffaadha. Gaafii lammaffaan bal'inni fi hundeen rog-sadee tokko wal duraa duubaan 20 saantimeetira iskuweeriidhaa fi 5 saantimeetira yoo ta'e dheerina olee isaa barbaadi ja'a. Kanas foormulaatti yoo fayyadamne rog-sadeedha danaan kun waan ta'eef rog-sadee wal qixanii ta'a. Bal'inni rog-sadee takka irra lammaffaa hundee baay'isuu hojjaati. Garuu asirratti bal'inni kenname 20 saantimeetira iskuweerii kenname. Akkasuma takka irra lammaffaa bal'inaa fi hundeen jedhe waan ta'eef hundeen kenname meeqa 5 saantimeetira baay'isuu hojjaa yookiin oleedha kan nu gaafatamne. Amma asitti maal goona gama lachuutu lamaan baay'ifna 22 yoo baay'atu 40 saantimeetira iskuweerii ta'a. Asii inni kunis 2 yoo baay'atu lamaan kun 2 isaas jalaa kana balleessa. Kanumaafuu 5 saantimeetira baay'isuu hojjaati. Gama lachuu 5 saantimeetiraaf irraa asittillee 5 saantimeetiraaf irraa 5 ni bada. Asii saantimeetira iskuweeriin saantimeetira tokko biraa badaa. Saantimeetira jalaa kanaan saantimeetira tokko biraa badaa. Saantimeetira qofaatu nu hafa. 40 gaafa 5 irru 8 saantimeetira ta'a jechuu. Hojjaan rog-sadichaa yookiin oleen rog-sadeedha 8 saantimeetira ta'a. Inni itti aanu gaafii sadaffaa. Gaafii sadaffaan danaalee armaan gadii keessatti bal'ina iddoowwan dibamanii fi hin dibaminii adda baasii ja'a. Iddoowwan dibamanii fi kan hin dibamin yoo bal'ina kanaaf adda baafne isa aarra jiru kanaaf mee iddoo dibame yoo adda baafne asirratti danaa kana akka rog-sadeetti yoo fudhanne danaa asirra jiru kanaaf akka rog-sadeetti yoo fudhanne inni akka rog-afreetti jiru immoo akka reektaangiliitti yoo fudhanne asiin 4 saantimeetira. Asiin ammoo jalli kun 7 saantimeetira. Waliigalli isaa bal'ina waliigala isaa yoo barbaanne 4 baay'isuu 7 ta'a. 4 baay'isuu 7 jechuun 20 fi 8 saantimeetira iskuweerii bal'ina waliigala danaa kanaati jechuun. Kanarraa amma bal'ina gurraacha'e yoo baafne bal'ina hin gurraachomin arganna. Bal'ina gurraacha'e yoo akkamitti argannaa yoo jenne bal'ina gurraacha'e akkamitti argannaa yoo jenne danaa kana akka
rog-sadeetti yoo fudhanne bakki kun 4 asiin ammoo 7 bal'ina isa kanaa yoo barbaanne bal'inni isaatis takka irra lammaffaa 4 baay'isuu 7ti. 4 baay'isuu 7 jechuun 28 28 lamaaf hogguu irru 14 saantimeetir iskuweerii ta'a. Bal'inni rog-sadee isa kanaa qoftiin bal'inni rog-sadee isa kanaa qoftiin 14 saantimeetir iskuweerii ta'a. Bal'ina rog-sadee isa kanaatis yoo barbaanne bal'inni rog-sadee isa kanaatis akka kanatti yoo deebifne rog-sadee kana asiin 4 asiin illee 4 takka irra lammaffaa 4 baay'isuu 4 jechuun 4 baay'isuu 4 jechuun 16 ta'a. 16 lamaaf gaafa hirru 8 saantimeetir iskuweerii ta'a jechuudha. Amma bal'ina isa kanaatis 8 ta'e bal'inni isa kanaa 14 ta'e 8 fi 14 fi 8 kana hogguu walitti idaanu 22 ta'a. Bal'inni waliigalaa danaa reektaangilichaa immoo 20 fi 8 28 irraa 22 irrifna. Ida'ama rog-sadeewwan gurraacha lamaanii jechuudha. 22 saantimeetir iskuweerii gaafa irrifnu 6 saantimeetir iskuweerii arganna. 6 saantimeetir iskuweeriin bal'ina danaa hin gurraachoominii jechuudha. Bal'ina danaa hin gurraachoominii. Bal'inni danaa isa gurraacha'ee immoo yeroo walitti idaanu 22 ta'a jechuudha. Akka waliigalaatti ammoo bal'inni danaa bifa reektaangilii qabu 28 ta'a jechuudha. Tole gara gaaffii eessumarraa gaaffii sadaffaarraa baatti yoo dabarru asirraa amma dura maal barbaanna? Olee isa jidduu kana barbaanna. Olee isa jidduu kana argachuudhaaf olee isa jidduu argachuudhaaf tole asirraa rog-sadee kana fayyadamna jechuudha. Danaa isa rog-sadee kana yoo fayyadamne olee ni arganna. Olee yookiin olee rog-sadee kanaa yoo barbaanne dirqama olee rog-sadee kanaa yoo arganne maaliif bal'ina rog-sadee kanaa argachuu dandeenya waan ta'eef asirraa ammaan tana danaa rog-sadee isa gurraachoome kana mee akka kanatti haa deeffannu. Akkanatti yoo deeffanne asiin oleen akkanatti jira. Jalli kun 30 jennee asiin cinaa kanarraan ammoo 25. Egaa asirraa kana gaafa adda baafnu asiin 15 jennee asiin 15 yoo jenne rog-sadee akka kanaa tokko arganna. Asiin 25 bakki kun 15 kan nuti barbaannu amma h kana barbaanna. H barbaanna. Kanaafuu h iskuweerii ida'uu 15 iskuweeriin 15 iskuweerii wal qixa ni ta'a. 25 iskuweerii 25 iskuweerii. Tole gaamma h iskuweerii wal qixa ni ta'a. H iskuweerii wal qixa ni ta'a. 25 iskuweerii 25 iskuweerii irrisuu 15 iskuweerii jenna. Egaa kana lachuusaa iskuweerii goonee yeroo walirraa irrifnu lachuusaatu iskuweerii goonee yoo irrifnu jechuudha. 25 iskuweerii jechuun 600 fi 25 taha. 600 fi 25 taha. Akkasuma 15 baay'isuu 15 yookiin 15 iskuweeriin 15 iskuweerii gaafa goonu
tole 15 iskeerii jechuun 15 baay'isuu 15 jechuudha. 5 baay'isuu 5 25 lama qabna 5 baay'isuu takka 5 torba 5 takka baay'isuu 5 5 takka baay'isuu takkaan takka taha. Kunis yeroo walitti asiin 5 lama qabna takka qabna asii 225 ta'a jechuudha. 225 625 irraa hirrifna. Yeroo kanaas 625 hir'isuu 225 ti. 5 irraa 5 zeeroodha. 2 irraa 2 jechuunis zeeroodha. 6 irraa 2 jechuun 400 ta'a jechuudha. Echiin keenya h iskeeriin 400 amma h iskeer ruut gaafa goonu h ta'ee abbaa h iskeeriin 400 iskeer ruut gaafa goonu 20 ta'a jechuudha. 20 saantimeetira. Kana jechuun amma 20 nuti arganne kabakkatamiiti. 20 hojjaa isa kanaa jechuudha. Yookiin dheerina isa jidduu kanaa 20 eega harkanne amma bal'ina kana barbaaduun salphaadha jechuudha. Bal'ina danaa gurraachamee kana barbaaduun asiin 30 jennee hojjaan isaa 20 ta'ee jechuudha. Kanaaf bal'inni danaa isa gurraachee bal'inni bifa danaa isaa rog-sadee qabu kanaa takka irra lammaffaa 30 baay'isuu 20 jenna jechuudha. 30 baay'isuu 20 meeqa ta'a? 600 ta'a. 600 lamaaf gaafa hirru 300 saantimeetir iskeerii. 300 saantimeetir iskeeriin bal'ina kamiiti? Bal'ina danaa isa gurraachome kanaati. Kanarraa ga'amma deebine bal'ina danaa isa hin gurraachomini argachuudhaaf bal'ina waliigalaa beekuu qabna. Bal'inni waliigalaa immoo meeqa taha? Bal'inni waliigalaa argachuudhaaf ammallee rog-sadee kana fayyadamna. Roga isa asiin jiru kana beekuu qabna waan ta'eef jechuudha. Roga asiin jiru kana beekuu qabna. Maaliif? Bal'ina waliigalaa bal'ina isa waliigalaa danaa bifa reektaangilii qabu kana beekuudhaaf dalgee dheerina baay'isuu dalgeeti. Amma dheerina ni qabna, dalgee hin qabnu. Dalgee isa asiin jiruu fi bakka tanaan jiru kana jechuudha. Kanarraas maal fayyadamna? Rog-sadee kana fayyadamna. Asiin 25 qaba. Asiin ammoo 20 qaba. Kanaaf mee bakka kana akka h itti haa fudhannu. H iskeerii ida'uu 20 iskeeriin wal qixanii tahaa 20 fi 5 iskeerii. 20 fi 5 iskeeriidha. Tole ammallee h iskeeriin wal qixanii tahaa 600 fi 25 ta'a. 25 iskeeriin hir'isuu 20 iskeeriin ammoo 400 ta'a jechuudha. 400 ta'a. Yeroo irraa hirrifnu h'n iskeerii wal qixanii ta'a 200 fi 225 ta'a jechuudha. 225 gama lachuutu iskeer ruut gaafa goonu h'n keenya meeqa ta'a? 10 h'n keenya 15 ta'a jechuudha. H'n 15 ta'a. H'n 15 ta'a jechuudha. Tole egaa h'n keenya 15 yoo ta'e
15 asii 15 kana jechuun asirraan 15 yoo ta'e asiinillee 15 ta'a. Kanarra dhaabbannee amma 30 baay'isuu 15 yoo jenne 30 baay'isuu 15 30 baay'isuu 15ti. Kun jechuun bal'ina reektaangilichaa jechuudha. 30 baay'isuu 15 jechuun innis 450 ta'a. Bal'inni waliigalaa kan bal'inni waliigalaa isa danaa reektaangilii qabu jechuudha. Bal'inni waliigala danaa reektaangilii isa qabu. Kanarraa bal'ina danaa isa gurraacha'ee gaafa irraa hir'ifnu bal'ina danaa isa hin gurraachoomin arganna. Bal'inni danaa isa gurraacheetis meeqa jenne 300 jennee jirra. 300 tole egaa 300 yeroo irraa hir'ifnu 400 irraa 300 yeroo 450 irraa 300 yeroo irraa hir'ifnu as zeeroodha. 5 irraas 0 jechuun 5 ta'a. 4 irraa 3 jechuun takkaa 150 saantimeetiri iskuweeriidha jechuudha. Danaan inni hin gurraachomin. Danaa inni hin gurraachomin akkana ta'a. Mee isatti aanuufis danaa kanaaf bal'ina isa gurraachee fi isa hin gurraachomin haa barbaannu. Danaa bal'ina gurraachomee fi kan hin gurraachomin yoo barbaannu asirrattis dursinee wanti nuti beekuu qabnu hojjaa kana beekuu qabna jechuudha. Hojjaa yookiin olee kana beekuu qabna. Tole gaamma asirratti bakka kana 3 kennamee jira. Asiin ammoo 5 kennamee jira. Bakki kun hin kennamne akka oleetti yoo fudhanne jechuudha. Akka oleetti yoo fudhanne olee kana iskeerii goone ida'uu 3 iskeerii yoo goone 5 iskeerii wajjin wal qixxeedha jechuudha. Kanaaf bakki kun 4 ta'a. 4 iskeerii ida'uu 3 iskeeriin wal qixxanii ta'a. 5 iskeerii wajjin wal qixxeedha. 4 iskeeriin 16 3 iskeeriin 9 yeroo walii daanu 25 ta'a jechuudha. Kanaaf asirrattis bakki asiin sararri ol deemu kun 4 ta'a jechuudha. Sararri inni ol deemu kun 4 ta'a jechuun eega inni kun 4 ta'e ammallee danaa isa jidduu isa gurraachome kanaafis walakkaa kanarra inni jiru 4 ta'a jechuudha. Amma danaan inni gurraachomee jiru rog-sadeedha waan ta'eef bal'inni rog-sadee takka irra lammaffaa 5 baay'isuu 4ti yoo jenne 5 baay'isuu 4 20 hiruu 2 10 saantimeetir iskuweerii ta'a jechuu bal'inni inni gurraachome. Bal'inni danaa isa gurraachome 10 saantimeetir iskuweerii ta'a. Bal'inni danaa isa hin gurraachomin yoo fudhanne ammoo takka irra lammaffaa 3 baay'isuu 4ti. Oleen isaa 4 waan jenneef baay'isuu 4 meeqa ta'a? 12 hiruu 2 6 ta'a. Kanaafuu bal'inni danaa hin gurraachomin 6 saantimeetir iskuweerii ta'a jechuudha. Bal'inni danaa isa hin gurraachomin 6 saantimeetir iskuweerii, bal'inni isa gurraachome immoo 10 saantimeetir iskuweerii ta'a. Inni dhumaa kan nu hafe gaafii takkaan nu hafe gaafii dhumaati. Gaafii afuraffaa jechuudha. Afuraffaan rog-sadeen qofa sirrii tokko rogoota dheerinni isaanii 3 saantimeetiraa fi
4 saantimeetiraa fi 5 saantimeetiraa dheeratanii yoo qabaate bal'ina rog-sadee kanaa barbaadi jaa. Akka kana rog-sadeen kun akkana yoo ta'e haayipootensii yeroo hundaa'u hundarra guddaadha. Akkana hundeen ammoo akka 3 fi hojjaan akka 4tti yoo fudhanne amma bal'ina isaa barbaannaa jechuudha. Bal'inni rog-sadee kanaa maal taata? Akka irra lammaffaa 3 baay'isuu 4. 3 baay'isuu 4 meeqaa? 12. 12 hiruu 2 6 saantimeetir iskuweerii ta'a jechuudha bal'inni isaa. Gaaffii isa afuraffaadhaaf akka kana ta'a. Tole egaa gaaffiin gilgaala 5.6 kana fakkaata. Hundumaafuu osoo waraabaa jiru addaan narraa cite waan tureef gaaffii isa gaaffii isa danaa aarra jiru, baarra jiru, caarra jiruu fi daarra jirullee kophaatti dalagee kaniin gadhiisedha. Kanaaf isattis kophaatti laaluu ni dandeessanii. Kophaatti laaluu ni dandeessan jechuudha. Kun ammoo warri kaan guutummaan guututti isiniif gadhiiseetiin jira. Guutummaan guututti hanga gaaffiiwwan eerraa kaasee hanga gaaffii afuraffaatti kan jiran hunda isaatu isiniif dalageetiin jira waan ta'eef isinilleen warreen kutaa torbaffaa barattan barattoota kutaa torbaffaa baratan affeertanii chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal jedhu akka saabskraayib godhanii fi isaanillee irraa dhaggeeffachuudhaan akka barnoota irraa argatan fi akkasuma chaanaalii kanallee walumaan akka guddiftan. Chaanaaliin kunis chaanaalii keessanii waan ta'eef jajjabaadhaa. Baay'ee takka galatoomaa bilbiltanii warreen yaadanaa kennitanii fi akkasuma nuuf gadhiisi warreen jettan baay'ee tokko galatoomaa, baay'ee naa ulfaadhaa. Hanga dhumaatti viidiyoo kana laaluudhaa fi dhaggeeffachuu hin dagatinaa ja'a. Nagaan naaf turaa. Asirratti xumurraa. Nagaan naaf jiraadha.